fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota xajjoo yuutuubii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa galata waaqayyo isa nagaa keenya baay'isee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u akkasumaan taansee waan isiniin jechuu barbaadu har'a xajjoon yoo daltuu miidiyaan chaanaala keessatti na affeeruu keetii fi guddaa isaa eebbifame waaqa isaa eebbisuu siin jedha akkasuma warreen chaanaala ishiitii fi haaddisii taatanii laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha walaa jajjabeessinuu wal bukkee haa dhaabbannuun isiniin jedha baga gammaddee siin jechuu barbaada ture bulullee gammachuu kee yoo gammachuu ati gammaddee siif gammaduudhaa fi mana kee keessatti waan na affeettee fi guddaa isaa galatoomee eebbifame siin jedha akkasuma hordoftoonni ishii hundumti keessan warreen dadhabne nuffine toonjeen gaggalaa fi ganama dubbila keessanitti guddanii ishii gargaaraa duttanii obboloonni hundumti keessan eebbifama waaqayyoos na eebbisuun isiniin jedha dadhabbii keessan rabbi isiniif haa kanfalu ishiin isiniif baaftee yoo inni isiniif baannee hin dandeenyu warri garee gaggeessitanis hundumti keessan isiniin jedha kanattaan suudhaan anas immoo gaaffii tokko waan na gaafattee jirtuu fi gaaffii sanatti deebisuudhaaf dhufeen jira innis akkuma itti fufuutti itootti gaaffichatti hin dabbiin dura irra deebi'an baga gammaddee siin jedha kanatti aansee anis immoo maqaa koo isinitti ibsine na beektu jedhee abdiin qaba ani maqaan koo Obsee Amboon jedhama chaanaalii Obsee Amboo jedhama achuma warreen maatii ishii jalatti argamta warreen akka tasaa maatii kun taane sabskiraayib laayik gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha hundumti keessanuu ijoollee Oromoo wal jajjabeessaa wal bukkee dhaabbachuun keenya baay'ee dadhabina qabaan isiniin jedha asumatti aansee gaaffii ishiitti dabba yalla. Hanni akkas jedha nan dubbisaatti fufan jechuudha halkanidha garuu viidiyoo kana kan waraabaa jiru yoo isinitti mul'atu hin beeku Obsee eessatti dhalattee jedha gaaffii tokko faanii ani kan inni itti dhaladhee guddadhee godina Shawaa Lixaa ganda Dirree Hincinni Bulaa Rogee kan jedhamtu dhaladhee guddadhee siin jedha Shawaa Lixaa Amboo jechuudha. Gaaffii lamaffaan kutaa meeqa baratte Obsee kutaa tokko kaasee hanga sagalitti ashamoon akkasii baradheera sagalin jedhii qabadhu gaaffii sadaffaa Obseen heerumtee jirti moo maal jechuudha taayee Obseen hin heerumne garuu yoo waaqayyo jedhe fi'a kotoon ta'in yoo fi'a waaqayyo ta'e gara fuulduraatti hin heerumne jennee abdii qabna hin heerumne garuu kaadhimaa qabaa yoo inni hiriyaa qabaa siin jechuun barbaadaa sii deebi'eera yoo fi'a waaqayyo ta'e immoo gara fuulduraatti egaa hin heerumna jennee abdii qabna akkasii gaaffii arfaffaa Oromiyaa keessaa aadaa godina kam jaalatta aadaa godina kam jaalatta ani hundumayyuu nan jaaladhan jedha hin beeku waan ta'eef hundumayyuu nan jaaladhan jedha maaliif aadaa tokko yoon kabajee yoonni irratti hundaa'ee jedheen aadaa kanatu bareeda aadaan kun hin bareedu jedhee fudhachuu danda'a waan ta'eef ana haadhota sanatti hin fayyadamne waan miidiyaa irratti argu alatti itti fayyadamee hin beeku waan ta'eef aadaan godina Oromiyaa hundaayyuu nan jaaladha nan kabaja garuu galee akkan itti fayyadamu yoo inni immoo akkan akka obboloota kootii qoodarraa fudhadhu abdiin qabaan siin jedha akkasi godina hundaayyuu nan jaaladha nan kabaja. Gaaffii shanaffaan gootota Oromoo keessaa eenyuun dinqisiifatta maaliif? Gootota Oromoo keessaa akkuma beekamu ani wanti baay'inaan beeku hin jiru. Yeroo biyya keessa jiru wanti beeku hin jiru gara miidiyaa kanaatti gara biyya ombaa kanaa dhufee wantoota tokko waan miidiyaa irratti argu keessaa ani goota keenya Haacaaluu Hundeessaa baay'ee dinqisiifadha. Isadha achiin Jawaar bas
beeku waan ta'eef wantoota kana arge alatti hojii isaaniitiin baay'een dinqisiifadha, baay'een isaan ajaa'ibsiifadha. Akka carraa ta'e yeroo biyya keessa jiru wantoota akkasii wanti nan beeku hin jiru. Kan dhaladhee guddadhe baadiyyaatti geeru biyya gootaallee ta'uyyee baadiyyaa keessa akkas wantoonni akkasii wanti siyaasaa yookiin kileemini qixxeessa jedhamu hin jiru waan ta'eef iddaan gara miidiyaa kanaatti dhufee jarreen kana ani goota keenya Haacaaluu Hundeessaa kan wareegame namsi Amaaru. Iddaan gara miidiyaa kanaatti dhufe yoo inni yeroo inni OBN irratti tibba du'u sana gaaffiif deebii taasise yeroo sana bare bakka yeroo sanatti yeroo gabaabaatti sun beektu waan lubbuunsaa addunyaa kanarraa wareegamteef dugda duuba isaa seenaa isaa deddeebi'ee yeroo hordofuu miidiyaa irratti seeruun dhaga'u bakka baay'ee wanti ta'e isaadha achiin Jawaariin jedha warra hunduma isaanii yoo nan dinqisiifa anan kabaja maaliif isa jetti immoo Haacaaluun immoo wanta baay'ee Jawaaris akkasuma naa hin beekta waan ta'eef maybe sirra situ na caala beekanatti fakkaata. Kanaaf gaaffii jaaffaa jireenya kee keessa jireenya kee gara fuulduraa akkamiin jiraachuu yaadda? An jireenya koo gara fuulduraa yoo Waaqayyo jedhe jireenya Waaqayyo naa kennetti akkaataa itti jiraachuu barbaadu kan dhabeellaadhee kan dheebote obaasee kan daare itti uwwisee qabeenya guddaa horachuun barbaadu. Warreen rakkatan karaarraa kaasee wantoota akkasii bara jireenya koo keessatti ijoollee haadhaaf abbaan qabne yoo Waaqayyo na gargaare barsiisa bakkee yaada isaanii iddoo haatiif abbaan ittiin nama ga'uu qabdu sana akkan isaan ga'uuf hawwii kootis nan hawwaasi Waaqayyo immoo na gargaare hojii kana irrattis immoo akka haala naa mijeessee irratti bobba'us immoo Waaqayyo na gargaaru kana yoon godhee jireenya koo fuulduraatti baay'ee hawwii qaba. Baay'ee Nah, akkasiin siin jedha yaa Xajjoo gaaffii torbaffaa warra kee keessaa eenyu irra caalaa jaalatta maaliifi maali Xajjoo natti si bitan nafichisiisu immoo maatii maal akkisa ani maatii koo keessaa kan hin baay'ee jaaladhu kan hin baay'ee kabaju haati nama hundaa'uun jaalatamti kabajamti. Armi koo baay'ee jaaladha baay'ee kabaja maaliif yoo jettesis immoo bu'aa baay'eetu keessa tartee anaa fi obboloota koo barsiistee ana hamna barsiistee bakkee kanaan nageessee armi koo baay'ee jaaladha baay'ee kabaja sababni isaas immoo wanta idimeesii malkiishii nuuf jecha dhabdee dadhabdee itoo namummaa qabanu haati nama hundaa haadha nama kamiiyyuu kan koo qofa osoo hin ta'in jechuudha. Inni wantoota kanaaf armi koo baay'ee jaaladha itti aansee obboleessa koo kan irratti dhaladhu yoo inni kan na dursu baay'ee jaaladha baay'ee kabaja hunduma isaanii nan jaaladha garuu inni wanta baay'ee naaf oolee sababa kanaa ta'ellee badaas ta'u gaariis ta'u biyya kana kan dhufuuf kanaan namjeesse hisaadha. Galata Waaqayyoon siin jedha isaan lamaan hunduma isaanii iyyuu hin jaalannan kabaja garuu ati maatii kana wal lolchiisuudhaaf gaaffii kana na gaafata. Okay. Obsee maaltu si gammachiisa? Gaaffii saddeettaffaa obsee maaltu gammachiisa? Ani akkuma nama siin jedhe ani wanta biyya lafaa kanarratti nama na gammachiisu tokkoffaa Waaqayyo qabaachuu kooti baay'ee gammada. Tokkoffaa Waaqayyo qaama hunda naaf kennee sammuu ittiin yaaduu ija ittiin arguu harka ittiin hojjedhu miila ittiin deemu sammuu yaadu naa kennee biyya lafaa kanarratti na uumuuf baay'ee gammada baay'ee na Waaqayyo qabaachuu kootis baay'een gammada kana wanti na gammachiisu biyya lafaa kana kan jiraadhutti maaliif lubbuu Waaqayyo hin qabne maali yoo qabaatti gammachuu hin qabdu yeroo mara gadda boocha garuu namni Waaqayyo qabu yeroo mara jireenya isaa guutuu hir'uun illee guutuu ta'e waan itti mul'atuuf guutuu tokko yoo qabaatte immoo gammachuun kee waan hin oolleef kan ammoo kanaaf kennu kanaaf godhu Waaqayyo waan ta'e Waaqayyo qabaatu kootti iddoo gammada si deebi'ee yaada. Okay. Xajjoo bannaash minno maalee sanatti fite kana daraa rabbi
odaa shanan oromoo harka rabbiin beeku gaaffii salgaffaadha kun xajjoo hin beeku ani hin beeku waan akkasii hin beeku ani ganaan qoradheessitti dhugaa dubbachuuf hin beeku ani odaa cibilee odaa maalii jedhu hin beeku bal'aa hin beeku maaliif waan hin aadaa namaa aadaa koo waan hin beekne nan baradhan jedha malee etoon hin beekin nan beeka jedhee balleessuu hin qabu. Isaa kanaaf hin beeku yoo beekte ta'e komentii jalatti naan ka'a warreen beektan miti naa hima qayyisuuti ifama miti ennaa xajjoo kun beeku gaaffiin kee asumattiin xumuramee jira waaqayyo isaa eebbifamii ana mana kee keessatti na kabajii na waamu keetii guddaa isaa galatoomee yuutuubii kanas immoo yoo chaanaala kanarrattis immoo akkati waan guddaa waan uummata kee barsiisu waan uummata kee hin gargaara jettee uummata keetiif ittiin sagalee taate akka iddoo guddaa geessu immoo abdii fi amantiin qaba atu obsituudha atu baay'ee nama cimtuudha jabaadduu cimtuu kun siin jedha asumaan illee obboloonni ishee gargaaraa turtanii hundumti keessaniyyuu jabeessaa biraan hafiinaa akka wal qabannaa guddannuun isiniin jedha iddoo itti dogoggoretti dhiifama na of galchaan isiniin jedha yoo iddoo itti hir'isetti immoo itti naaf guutaa garuu waa'ee odaa kana andiraa keessan nabi dandabarsinaa koomentii jalatti naa barreessaa iddoo dhina qabutti koomentii jalatti barreessaa koomentiin harka banaa ta'uu habdiin qaba hundumti keessanuu koomentii jalatti dogoggoree kee kanaa dha'uuf seeraa sirraa qabda naan jedhaan natuma maaliif namni tokko yoo dogoggore quba walitti qabu dogoggortee iddoo kanatti yaa'anii wal sirreessuu waan barbaachisaa ta'eef isiniin jedha eebbifama waaqayyo sinaa eebbisuu isiniin jaalaa isiniin kabajaa hordoftoota xajjoo yuutuubii eebbifamaan isiniin jedha galatoomaa